Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo istuudantii ammas irra deebuudhaan ji'oogiraafii kutaa 10ffaadhaa yuunitii 3ffaa paartii 3ffaasaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya guutummaan guututti akka isin bira ga'uu barbaadan viidiyoo chaayinaalii keenya saabskiraayib godhuudhaan viidiyoo guutummaan guututti yeroo gallaqqame kallattiin isin bira gahaa jechuudha. Yoonif subscribe osoo hin godhin dhiistan taate viidiyoon isin bira qabu eega ture fa'aa arguu dandeessu waan ta'eef subscribe godhaadha akka viidiyoon isin bira ga'u godha. Kanaaf asirratti paartii sadaffaa keenya irratti major drainage systems water resources in Africa kan jedhu jechuudha. Major drainage systemiin yookaan gartee drainageota yookaan laggeen gartee sistemoota gartee isaan itti yaa'an jechuudha. Major drainage yaa'insa bishaaniitii fi akkasumatti gartee bishaanowwan gurguddoodhaa fi water resource qabeenya Afrikaan qabdu jechuudha. Kanaaf as jalatti major resource beezinii gurguddaa Afrikaan qabdu waliin laallaa jechuudha. Drainage basins is an area of land where surface water is from the rain converges of the single point at low elevation. Kanaaf jechuun drainage basin jechuun beezinii bikka gartee galaanni yookaan layni keessa yaa'u san jechuudha. Lafa gad dhooqa eeriyaa gad dhooqate laal is area of land where surface fuula lafaa irratti water from river rain roobni akkasumatti converges walitti dhufatu single pointii takka irratti lower elevationii keessatti dhooqa gabbu'aa keessatti yaa'u jechuudha. Akkasii kanatti akka asirratti agarsiisu kanatti ilaala as keessa kana jechuudha. Drainage basinii yaa'insi bishaanii karaan inni yaa'u jechuudha. This usually appears at the exhibits of the basin yeroo mara laggeen achi keessatti argaman where the main river joins another water bodies such as river kanneen gartee where the main iddoonii fi gartee main river join itti ol godhan laggeen gurguddaan another water bodies kanneen akka riveriidha lakes reservoirs and the stairs akkasumatti inda which lands in the sea or ocean bikka itti wal join together godhanii qaaman bishaanii kanneen armaan olitti dubbifne kun itti wal dhufanii jechuudha. Meanwhile water shaded rivers to divide it at separates one drainage from another drainage system. Amma asirratti akka fakkeetan agarsiisutti kun drainage systemii tokko kun asiinis ammoo drainage systemii kabiraati jechuudha. Kanaaf water shade jechuun bikka sapparetti irraa adda bahee jiru agarsiisu. Drainage systemiin tokko drainage systemii kanarraa akka asirratti water shade jiru kanarratti adda bahiinsa laggeen kanaa nu argisiisti jechuudha. Kanaaf other terms which is the alternatively used to the described drainage system warreen ibsan gartee are catchment sea outlet jechuudha. Bikka itti yaa'u area catchment bikka bishaan itti yaa'u area catchment basin gartee bikka laggeen itti yaa'an drainage areas yaa'insa bishaanii river basins and the water basiniin gartee laggeen yaa'insa bishaanii kan nu argisiisan isaan kun hundinuu catchmentiin akkasumatti catchment areaan catchment basinii fi drainage areaan gartee wantoota drainage basinii ibsuuf nu gargaaranidha. Drainage basins also consist of the part of the tributary conflicts and the outlet qaba. Yaa'insi bishaanii bishaan laggeen galteewwan kan itti galan tributary jennaan. Akka asirra agarsiisutti warreen asii guddaa kan gaggalu tributary laggeen galtoo fi confluences kan jennuun asiif asitti gartee kan gamanaaf gamanatti addaan watersheediidhaan adda bahee jiruu fi sea outlet bikka bishaan yookaan itti xumuramu yookaan galaana itti seenu san jennaanii jechuudha. Isaan sadeen kana qabaa jechuudha. Kanaaf major drainage systems of the Africa laggeen gurguddoo Afrikaa. Kana keessa laggeen some of the world largest and the longest rivers of the found in Africa keessatti argama. Layni guddichini addunyaa lammaffaa fi maawuntiidhaan gartee dheeraa kan ta'e immoo lagni Nile addunyaa keessatti argama. Some world addunyaa keessa hammi tokko largestiidhaa fi longestiin Afrikaa keessatti argama. Nile basin longest of the worldidha. Akka addunyaa dheeraa kan ta'e karaa dheeraa kan deemu. The Congo basin is the amount of the volume of water is the second of the worldidha. Amazon ittaane Niger's basin akkasumas Zambezi basin Orange basin Chad basinidhaan arrangementidhaan kaayee jechuudha. Hanga sadarkaa isaan akkaataa isaan itti wal caalan nuuf kaayee jira. Kanaaf
Nile Basin jalqaba irratti haala alluume. The Nile Basin is about the 6,615 kilometers along the it is along and it is the longest rivers in the world akka addunyaatti meetira dheeraa waan kiiloomeetira dheeraa waan deemuuf akka addunyaatti fageenya dheeraa deemuun tokkoffaarra jira. It is mainly high streams rise of the isarraa ka'a Lake Victoria irraa fi Tanzania, Uganda and next left to tributary called of the White Nile kan jennuun kun Nile adii kan jennuun Victoria, Tanzania, Uganda dha left wide yaa'uudhaan tributary laga kaanii ta'uudhaan laga gartee Blue Nile Itoophiyaa irraa dhufutti kalaa jechuudha. Isarraa ka head stream yookaan raayisiin isaa jechuudha. Bikki mataan isaa irraa ka'u Victoria of Tanzania, Victoria Tanzania, Uganda akkasumatti kan main head stream isaa ta'anii jechuudha. Kanaaf while it is the right tributary kan gara mirgaatii dhufu immoo eenyunni Niles originated in the Ethiopia keessaa kan dhufu contributed that the large amount of the Nile basin bishaan guddaa qabatee kan dhufu jechuudha. Parsantii 86 bishaan guddaa Nile Ethiopia keessaa madda jechuudha. Nile waters comes from the Ethiopia irraa dhufa. The main right dha inni kun banks tributary aarte layni baaruudha akka laga kanatti yaa laga riverii kanatti yaa laga Nile kanatti yaa tributary the blue Nile laga Nile itti yaa akkasumatti rivers of the Takazeen akkasumatti gartee Takazee riveriinis achitti yaa jechuudha. Tributary isaati laggeen galtee kan wajjin achitti yaa jechuudha. Those rivers is meet to the Sudan and flow into Egypt. Sudan keessatti dabruudhaan Egypt gartee empty into the Mediterranean. Egypt keessa hunda qaxxaamuruudhaan empty xumurri isaa eessatti jechuudha. Sea Mediterranean Sea itti galaa jechuudha. Kanaaf the Blue Nile Sea of the rivers flow the steep gorge in Ethiopia keessatti lafa plateau irraa hanga yaa'uuf jechuudha. Vaalliuma yookaan gorgee vaalliuma it is and the encounters swampy in the Sudan lafa caffaa the Sudan is the largest swamps which is interrupted kan godhu Sudan itti lafa caffaa sud jennu uuma isa kanarraa interrupt hijeeqa jechuudha river course laggeen akka yaaneef lafti caffaan kun jeeqa joins within the White Lee Sudan's Blue Nile is form of the river of river gartee Blue Nile fi White Nile Sudan itti walitti dhufuudhaan maal uumanii jechuudha riverii guddaa uuman in the flow to the into lawlaan deezertii Egyptii keessatti yaa'anii jechuun Meeditiraaniyaa seenanii jechuudha. Therefore, if the waters is equitably shared among the contribution, silaa bishaan kun walqixa fayyadamne in the basins biyyoonni silaa walqixa fayyadamanii Nile has huge economic potential wantoota adda addaa itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf in every country is basin biyya kanarratti silaa bishaan kanarratti kamiyyuu biyyoota 10 akka keessa dabaramin kun isaan hundinuu silaa walqixa fayyadamaniiru laayinii kun bu'aa guddaa buusuu danda'a. It could be helps to generate hydroelectric power Itoophiyaa keessatti maddisiisa. Congo keessatti maddisiisa. Tanzania, Uganda keessatti maddisiisa. Irrigation of the Sudan akka jallisiitti Sudaanii fi Egyptittis ni fayyada jechuudha laayinii kun. Kanaaf the basins the Nile basins is country biyyoota 10 akka keessa dabra. Itoophiyaa, Sudan, South Sudan, Egypt, Rwanda, Tanzania fi Uganda, Burundi, Democratic Republic of Congo fi Eertiraa fi Kenya keessattis biyyoota inni qaxxaamure keessa dabru jechuudha. Biyyoota 10 jechuudha. Kanaaf dheeraa ta'e jechuudha. Kanaaf the Nile River has a limited use of the transportation. It is lower course of the Sudan is and the Sud transportation idhaaf hin ta'u dooniiwwaniif adda addaatiif hin ta'u jechuudha. Lower course of the Sud the upper course of the Blue Niles is White Niles is not navigation idhaafis hin ta'u akkasumatti imala dooniitiif because it is the presence of the rapid waan saffisaan deemuuf waterfalliif bishaan kufu waan qabuuf akka qarreerraa akka gakuuf waan qabuuf and due to the annual fluctuations hammamtaa bishaan isaa gabbuu fi ol ka'uusaa waan ta'e qabuuf. However, it is the upper course of the rivers has hedge of potential generation of the hydroelectric power idhaaf upper course hydroelectric power idhaaf nu fayyada garuu maal qabaachuun isaa jiru waterfalli qabaachuun isaa amalli laga Nile kana fakkaata. The Congo basin lagan Congo dha jennan. The Congo is the second largest qaama bishaanii addunyaa keessaa rivers is volumeidhaan lammaffaadha. Next to the Amazon itti aanee jechuudha. The Congo rivers is also the second largest Afrikaa keessaa lammaffaa dheerina fagoo kan deemu isa. Eenyutti aanee Nile itti aanee jechuudha. It is the driest area of the lafti inni irra bal'atee yaa'u 3.7 million square kilometer irra yaa dheerinni isaa immoo 4,660 kilometer fagaata. The rivers is drains is the central and the western portions of the African finally empty to the Atlantic Ocean itti layinni kun xumurameeti Atlantic Ocean gala. Naayiliin ammoo laga
Mediterranean Ocean gala kun Atlantic Ocean gala jechuudha. Kanaaf the ocean the Congo Basin consists of the vast shallow depression gadi fageenya guddaa hin qabu gubbaarraa shallow depression that is raised by the series of argent step and almost of the circular rims of highlands through the which rivers has cut narrow exhibit it is to the Atlantic Ocean. Kanaaf depression isaati qaba series by the series gained steep and the almost circular rim qaba akkasumatti of the highland keessa dabra through which is rivers is has cut godheetiti narrow lafa gartee qallaa mureetiti into exit into the Atlantic Ocean tagguu seenu lafa qallaa mureetiti seena. Intis many waterfall qaba bishaan kufu guddaa qaba rapid saffisa qaba is valley illee lafa gadi dhooqa kan uumuni qaba like as the Nile akka Nailetti jechuudha. Also the elevations quickly kanaafuu elevation isaallee kan quickly ta'e jechuudha. Lose elevation jechuudha. Is Nile to lose elevation quickly yookaan lafa ol kaansa bartee quickly dhaan saffisaan lose ta'a jechuudha. This the rivers is courses often is constructed by gorge ni ijaara yookaan hallayyaa yookaan valley tan jennuun ni ijaara. Kanaaf the best known as gorgensa yookaan valleyinsa biomes falls tan jennuun tana as the Kisangin where is rivers is swamp Siru drains stream from the Kasangi in the Congo is joined first the Ubagin from the right and by the Kasi from the left. Kana jechuun wanta jechuudha. Kanaaf the best known as the biome valley qaba Kisangin tan jennuun as Kisangini qaba bikka Kisangin jennuun tanatti lafa gorgee jechuudha. Where the rivers is swamp through hogguni fi riverins gartee swampii keessa dabru jechuudha. Downstream yaa'insa isaa from Kasangi gaditti jechuudha. Kasangi bikka jennuun tana kunoo downstream fall bikka jennuun as tanatti gorgee tana uume jechuudha. Qarree kanaa tana uume asi gabbu'a. Eega asi gabbu'a ilaal kun achiin as dhufeeme kun asiin dhufe asitti walitti dhufa bikkatu maal jennaan bikka tanatti jechuun bikki isaan Kasangin bikki inni itti walitti dhufu tanaan Kasangin jennaan. The Congo joins the first kan gartee Ubanig from right irraa dhufa gara mirgaarraa kan dhufu Ubanig jennaan kan gamasirraa dhufu isnichi dhufu san jechuudha. Ichi dhufu kun asiin gad dhufaa miti gara labbitaatiin hoggu walitti dhufe maal jennaan kaasii jennaan. Anda zeem baay'ee kaleeftii irraa dhufe jennaan kaasiyaa jennaan. Bikka tanatti Kusangin jennaan jechuudha bikka isaan walitti dhufan tanaan. This Congo is enters the sea through the swamps. Isaan seen starry that is above 10 kilometers wide at the in months. Kanaaf Kongoon kun hogguu fi oceanitti seenu jechuudha. Inter to sea hogguu seenu starry lafa tana uuma lafa starry jennuun tana lafa gartee caffaa afaan qallattee akkatti afaan gara galaanaa jentu tana starry jennaan lafa akkasii ta'uma 10 kilometer wide at the months gartee afaan gartee galaanatti seenu zammaawuzii sanitti 10 kilomeetrii tan dheerattu lafta sunu uumeeti seenaa la galaana Atlaantikitti jechuudha. Kanaaf the Congo is important navigation idhaaf siistama gartee dooniin irra deemuutiif barbaachisaadha Afrikaa keessaa. Within the territorial limits and the Democratic Republic Congo is also the garuu ammas gartee eeriyaa Congo naannoo Congo biyya Congo keessaa zoon baanee kilomeetira 400 dooniin irra deemuu dandeessi. Waterways unlike the rivers of the Congo is accessible in the seasonality is high volumes waters akka gartee riivaroota kaan Afrikaati miti kun voluumiin isaa yeroo mara dhaabbataadha. Maaliif equatorial rainforest keessatti waan argamuuf naannoo waggaa guutuu rooba harkatu keessatti waan argamuuf akka Amaazonitti voluumiin isaa seasonalityidhaan waqtiidhaan hin murtaa'u yeroo hunda high volume dannaanii jechuudha. In addition because large sections of rivers basins lies above and below the equators it is flow stable. In addition kanatti dabaluudhaan lagoonni hedduun gartee irra gadi fi yookaan irraa ol biloof yookaan above gartee equator naannoo equatorii kana waan gartee yaaniif stabilidha laggeen maaliif rooba waggaa guutuu jira jechuudha. Within at least on rivers expressing rain seasonii keessaa maddan. Hence the rivers is transport streams is essentially for accumulations of the region that is necessarily roads transport jechuudha. Kanaafuu his rivers support remains essentially barbaachisaadha communication idhaa fi
gartee wantoonni adda addaa achirra deemuudhaaf jechaati accessibility road transportationidhaaf barbaachisaadha navigationidhaaf jechuudha imalaaf jechuudha. The Congo River is hydrological potential essentially gartee hammi ammauntiin inni baadhate deemu miilii waadizi wakatee hammi inni potential jechuudha meeqaa baadhate deema jechuudha hamma gartee potential oguu jennu hamma bishaan sun rukkina isaa hamma guddaa ta'e jechuudha. Miliyoona takka jechuudha. Baadhatee deemuu danda'udha. Out of which is hanga kanaa keessaa jechuudha. Kanaafuu bishaan guddaa baay'atee fudhatee deemuu danda'a jechuudha. Comes from the Igna sites along Igna Falls is Democratic Republic of Congo gartee my comes from the Igna bakka jennutti dhufa along the Igna Falls bakka Igna jennee bishaan itti qofuu jira. Democratic Republic of Congo keessatti. It has been estimated that hydrological power Igna bakka jennuun tanatti hydrological power guddaa irraa buusan jechuudha. Ifa guddaan achitti irratti hidhamee jira jechuudha. Congo is based amount at 1/6 of the known as world resources, but only fractions of the potential has been put into use faariidha. Also Congo kun jechuudha is a basin isaa kun tu gartee hydroelectrical power has been the estimated hydroelectrical power in potential Congo is based amount about the 1/6 of the addunyaa kanarraa jechuudha takka jaaffaa world resource ni argamsiisa electricidha but yoo ta'ellee only fractions is it is potential has been put into use for wanti kun garuu irratti dalagamaa hin jiru garuu immoo inni parsantii takka wanta ammauntii electricidha takka jaaffaa addunyaa tanaa maddisiisuu danda'a jechuudha bishaan guddaadha waan ta'eef jechuudha. The Niger Basin is the largest river dha katti aanu Niger jechuudha. Layni Niger largest basinidha bishaan guddaadha in the western Africa keessatti argama kun. The Niger River which is rising the amount of the Guinea gartee mountain of Guinea irraa ka'a akkasumatti futals join highland and the enter the sea through the it is delta in the southern Nigeritti gartee deemaa jechuudha. Kanaafuu the futal join highland bakka jennuun irraa madda and the enter to sea through the delta southern Niger jamtuuni gartee bishaan intariinsaa isaan deema delta southern Niger kibba Niger jirtuun kilomeetira hangana fagaatee deema. It is the third longest rivers of Africa keessaa sadaffaan dheeraan kafaraa fagoo deemu laga Niger kana erupted Niger's basin is across the several point ja kanaafuu rapid erupted kanaaf inni kun baay'ee kan gartee saffisa ammas qabudha jechuudha. The Niger rivers is waterfalls it is largest tributary yookaan largest tributary ni qaba laggeen galtoo gurguddaa kan itti yaanii wajjin karaa dheeraa deemanii ammauntii isaa guddisan jechuudha kanneen akka Benue which is flows kan deemu from it is left bank in the Niger dhaan gartee gara harka bitaatiin gara bitaatiin gartee baankii left bank of Niger dhaan gartee kan itti galudha layni Benue jennuun kun laga Nigeritti galtee yookaan tributaryidha jechuudha. Kanaaf the middle Niger was separated from the upper Niger irraa adda ba'ee jira. Middle Niger jidduudha. Niger olirraa adda ba'ee jira by Benue bakka jennuun tanaan through the narrow depression lafa gadi dhiphaa bakka ta'e Benue jennuun tanaan which is Benue laga Benue saniin adda ba'ee jira which is become inni kunu inland lakeidha but it is dry up to through a long times of evaporation idha qaba. The remnants of which is narrow from inland Niger delta kana jechuun which is become karam dhufa inni kun hogguunii fi gartee separate ta'ee adda ba'ee booda eega laga Benuutiin adda ba'ee booda gartee karaa kamiin karaa narrow depression ta'een jechuudha lafa gartee qallaa gadi fagoo ta'een jechuudha depressionii qabu ta'een become inland gara lafaa dhufa inland lakes harawwan lafaatti jechuudha but ta'ullee dry kanaafuu haroon tun maali absiruu a long times of evaporation yookaan evaporation ho'o guddaa qabdi. This remnants akka maal taateef godha akka inni which is now from inland Niger deltaan akka uumamu taasisaa jechuudha bakka kanatti jechuudha bakka narrow depression taate kanatti jechuudha. Fishing is important activity cross on the river system. Naga Niger keessatti fishingiin yookaan qurxummii horsiisuun yookaan qurxummii guuruun barbaachisaa fi akkasitti gartee kan itti fayyadama
economic activity keessaa tokko. This discoveries of exploitations and the petroleums is the delta regions is however has a seriously the distributed fishing as a result of the potential basinidha. Kana jechuun discovery argamuun exploitation fide badinsa fide petroloomiin yookaan albuudonni gaazotaa itti jiraachuun laga kana biratti delta region is however ta'ullee seriously disturb godhee ture achitti argamuun petroloomiidha. Fishingiin kun akka jeeqamu result of the pollution sababa faalamaatiin laga kana irratti akka jeeqamu taasisee jira. Irrigation is large practice of the Niger Valley dha. Irrigationiin yookaan large practice kan gartee akka gaariitti irratti hojjetan keessaa tokko jallisiidha. Many channels of where the constructed hedge attracted irrigations land now produce rice, cottons, sugarans and vegetable tolchanii jiran. Many channel iddoo wantoota adda addaa hidha haroo adda addaa ijaaruudhaan hedge contract irrigation adda addaa new production oomisha haaraa achitti argisiisan kanneen akka ruuzaa, kanneen akka kottoonii, kanneen akka jibriidhaa jechuudha. Sugar kanneen akka shankooraa jechuudha. Sugaransiidha. Akkasumatti vegetable kanneen akka vegetabiloota achitti gartee maddisiisanii jiran irrigation irraa kan ka'e. The Niger also the series of the hydrological power electric ifis ni fayyada, fishiidhaan ni fayyada, irrigation ifis ni fayyada inni kun sadeenuu jechuudha. The largest project is the Kanji Dam bikki jennuun tun bikka gartee akka gaariitti madda elektirikii maddisiiftudha. Which is Niger is also the completely bara kanatti tan jaaramtee dhumteedha. Most of Niger irra caalaa laga kana more than 3 furthers 3/4 sadii hanga afurii jechuudha. Irra caalaa laga kana it is total length is used to the commercial shipping dhaaf fayyada yookaan doonii daldalaatiif fayyada jechuudha. From the Atlantic Oceans to Ousha city located in the eastern bank of the Niger River. From Atlantic Ocean irraa qabee hanga magaalaa gartee Nigeritti jechuudha. Tan Ousha jedhamtu sanatti Ousha jedhamtu sanatti city located eastern bank of river itti argamtu sanatti in Ambara states Niger bika jennuutti jechuudha. Akka commercial shipping doonii daldalaatis irratti nu fayyada. Rivers is navigatable by large vessels through the year particularly from June and March. Kanaafuu layni kun irrigation navigationiif inni fayyada. Akkasumatti irrigationiif inni fayyada. Akkasumatti gartee elektirikiif inni fayyada. Akkasumatti gartee fishingiidhaafis waa hundaafuu importantiidha jechuudha layni kun. Gartee hundaafuu barbaachisaa kan ta'edha. Lakkeen Afrikaa kanneen irrigationiif kan wanta elektirikiif kan hin fayyadne ni jiran. Ol yaanee bal'inaan ilaalaa kanneen akka chaadfaan elektirikiif hin fayyadan navigationiif amaloota navigationitiif amma Kongoo fi Niger bees irra caalatti isaaniif barbaachisoodha. Waliin ilaallaa jechuudha. Kan Zambezi kan jennu jira jechuudha. Zambezi is a river about the kilometer ni deemu 3,540 fi 40 kilometer in length of the occupy of basins within the approximately gartee hangan takka square kilomeetrii lafarra bal'achuudhaan area gartee meeqarra bal'ataa jechuudha. Miliyoona takkaa fi 100,000 takkaa fi 90,000 fi 9,164 square kilomeetrii lafarra bal'ataa jechuudha. Zambeziin. Originally there were two rivers corresponding to the upper and the lower course of the present river kanatti originally were two rivers jira jechuudha. Correspond kan gartee walitti dhufan upper and the lower course of the present river jechuudha. River irraa kanatti bika jiru kanatti laggeen lamaa jira kanatti dhufan. The valley of the low sections and the eroded towards the hard waters until the captured the western of the upper section. Kanaaf the valley lafti gartee gadi dhooqaa of lower sections keessatti jirtu gartee lafa sectionii gadi dhooqaa keessatti eroded tan dhiqamtedha. Toward the head waters hanga gartee mataa galaanni kun irraa ka'utti tan dhiqamtee jirtudha. Captured by water of upper sectionitti tan dhiqamtee jirtudha. Lafti vaalliin gartee jirtuu jira. Lafti sun gartee hanga gartee bikka bishaan irraa ka'utti tan gartee eroded taatee jirtu jechuudha. Toward head of water hanga mataa bishaanitti until the captured hamma qabattutti jechuudha. The waters of upper section jechuudha hanga bishaan bikka irraa ka'utti vaalii akkasii qaba. So there are numerous of waterfalls and the most of spectacular of them is the Victory Valley jira. Victory Valley jechuun the most of the
Africans of falling water bikka gartee bishaan Afrikaa keessaa akkatti qarreerraa gayyaan keessaa beekamtu taatee tan jirtu Victory Val bikka jennuun qaba jechuudha. Qarree irraa gayyaa'u bishaan carooraatti jechuudha. After the falls the rivers is winds through numbers of deep gorgee adda addaatu uumama after fall eegachirraa kufe jechuudha. Lafa gadi dhooqaata adda addaatu uumama jechuudha. Rivers winds riveriin kun winds qilleensaan through numbers of deep gorgetti deemaa jechuudha. Cut out of basaltii yookaan adda muruudhaan deemaa jechuudha. And out of basaltis yookaan basaltiidhaan basaltirraa bahuudhaan cut and out of basaltis after the following through broad valley bal'aa keessa jechuudha. Valley bal'aa eega gartee qarree sanarraa kufe san booda jechuudha. Intercariboo gorges which is a more than 28 kilomeetrii tan fagaattu tana keessa Caribou gorge tan jennu teena seenaa jechuudha lafa gadi dhooqaa. Kanaaf this is Kaafu and Lugna bikka jennuun akkasumatti the two main tributary dha. Isaan lamaan kun laggeen galtee ichitti yaa'an laga kamitti laga Zaambeeziitti kan yaa'an keessaa isaan tokkodha. Which is a boss of flowing through Gorge karaa Gorge gartee join to Zaambeeziidhaan gartee akkasumatti it is left of bank downstream from Kariba bikka jennuun tanatti yaa'an jechuudha. Kana jechuun isaan lamaan kun two main tributary kun which is isaan kunu boss flow kan yaa'an firseeroo the Gorge halayyaa keessatti gadoo it is join Zaambeezitti kan galan yoo ta'u into left bank of the downstream yaa'a gadii gara bitaatiin jiru from Kariba bikka jennuunitti itti galan at mouth of mains rivers delta bikka gartee afaan gartee bishaan gurguddaa seenu deemutti mouth delta dha qaba jechuudha. Mouth delta akka qabu qaba beekuudha qabna jechuudha. Which is about gartee 6 kilometer wide kan adda inni sunu 6 kilomeetiri addaan bal'atee jiru jechuudha. Kanaaf due to it is numerous of natural barriers isaan gartee sababa dhagaan adda addaa jiraachuurraa kan ka'e uumamaan rakkoon at the mouth of the shallowdha. Ammas inni kun gubbaarra yaa atraapid saffisaa yaa akkasumatti maal kaataaraktiidha. The Zambezi is a little navigationidhaaf hin ta'u gartee akkuma naayil jechuudha. Kun amma inni lamaan kan laalle kanneen Kongoo fi kanneen akka Niger the important of navigation idhaaf ni ta'an irrigation idhaaf ni ta'an akkasumatti gartee fishing idhaaf ni ta'an akkasumatti gartee wantoota adda addaa damii adda addaa ni hydroelectric power irra kun amma maaliif hin ta'u jechuudha. Navigation idhaaf guddaa miti little idha xiqqishoo maal rakkoo jira jechuudha. Maaliif shaalloo bishaan gubbaarra rapid saffisa qaba jechuudha. Kanaaf however ta'ullee kiiloomeetira 2600 rivers navigatable by small boat dooniiwwan xixiqqoon irra ni yaa'an kiiloomeetira hanga kana. Hydrologically is a barrier is harnessed at the Kariba cross the Zambezi rivers at Kariba Gorge on the borders of between Zambezi and Zimbabwe bikka jennu tana jidduutti hydrological powering ni jira jechuudha. Eessatti jechuudha bikka tamitti jechuudha the Kariba cross the Zambezi rivers Kariba Gorge and the borders of between Zambezi and Zimbabwe bikka jennu lamaan tana jidduutti ni jira yookaan humniti elektirikiidha damiin irratti hojjetamee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan Orange Basin kan jennu ni jira jechuudha. The Orange Basin ammas is the drain basin yookaan gartee drainage basinii keessaa isa tokko ta'ee by Orange rivers in the southern part of Africa argama. Kun south part of Africa argama. Orange rivers it is longest South Africa keessaa South Africa keessaa osoo hin taane South Africa keessaa karaa dheeraa deema. Flowing across of almost of entering with South of Africa Orange rivers is makes it is why from the highlands in the east through the Kalahari depressions in the west to empty in the southern of Atlantic Ocean galaa jechuudha. Inni kunis gartee the Orangein akkuma gartee dheeraa ta'e flow cross godhuudhaan almost of entering weeds bal'ina guddaa south of the Africa gartee irra caalatti kan keessa deemudha. Orange rivers makes it is ways from highland the east through the Kalahari keessaa ka'u Kalahariidhaan gartee South Africa gammoojjii South Africa depressions it is a west empty to keessa dabruudhaan eessa dabra Atlantic Ocean itti dhumataa jechuudha. It is a major tributary of this rivers is one of the northern headwater'idha. Gartee isaan kana keessaa Val rivers kan jennuun tributary yookaan laga galteedha. Northern is headwater. The Orange and the Val river galteen isaa yookaan tributary isaa kun together however the combine walitti dhufuudhaan lengzii hangan takka
fagaatanii deemanii jechuudha waliin. Kanaaf navigations is impossible gartee hin hayyamu. Orangenis navigationiidhaaf barbaachisummaa hedduun qabu. Through the reverse course is because it is a irregular flow. Yaa'insa isaa dhaabbataa miti waan ta'eef kanaaf constant eruptions by falls and rapid. Kanarraa kan ka'e saffisa faalidha qofiinsa qaba. Rapid saffisa qaba. Akkasumatti and sailting that is occurs in the channel and the river mouthitti argamuun wantoota kanaa hundi akka layni kun irrigationiidhaaf yookaan dooniidhaaf hin mijanne taasisa. Large irrigations and hydrological power garuu ni qaba. Have been hampered on the march of the rivers by numbers of waterborne silt that is clogs up rivers and reducing the storage capacity of dam. Kana jechuun large irrigation hijra projects have been hampered on march of Orange River irratti pirojektiin hedduun ijaaramee jira. Kanneen maal godhan? Kanneen hydroelectrical power madisan hedduudha. Amount of isaanii waterborne of seal at the clogs up in the rivers of reducing the storage capacity of damii kana xiqqeessanii jiranii jechuudha. Amount maaliif wantoonni gartee laga kanarratti hydroelectrical power hedduu ijaaramee jira waan taateef amount bishaan kana xiqqeessanii jiran jechuudha. The Chad Basin kan jennuun jira jechuudha. The one of the Africans basin keessaa tokko ta'e the Chad Basin is contributed large inland drainage area of Africa dha. Bishaan kun sea outlet hin qabu yookaan galaanatti hin galu. Maaliif? Carrachuma Afrikaa keessatti hafa jechuudha. The basin inland dha. The basin means waters body karakteriin ajaa'ibaa kan inni qabu kaanirraa addatti sea outlet akka hin qabne taakka qabadhu qabachaa deemu qabda. Body of lakes Chad. Kanaafuu inni mas maal qaba? Body qaba. Haala haroo itti yaa'u qaba. It is shallow lake yookaan hara gartee shallow taate gadi fagoo hin ta'in taate on the border of Chad gartee daangaa Chad keessatti argamtu Niger and Nigerians and North Central Africa dha. North Central Africa tti argamtu. It is size varies seasonality from about hangana fi hangana jechuun seasonality amount isaa size isaa gartee 1360 kiiloomeetira akkasumatti gartee ammas maal ta'uu danda'a xiqqoon yeroodhaa jijjiiramu danda'a jechuudha. Kanaaf amount isaa gara isa kanaarraa jechuudha. Seasonality irraa kan ka'e size from seasonality irraa kan ka'e from about lakkoofsa gartee kanarraa gara lakkoofsa kanaatti deemuu danda'a jechuudha. Maaliif seasonally change jira jechuudha. Fluctuation jira jechuudha. Amount bishaaniitiitu jira waan taatee jechuudha. Kanarraa kan ka'e akkanatti bishaan isaa jijjiiramaa jechuudha. Leekti ammas inlandidha. Gartee sea outlet hin qabu karaa biraatti achi hin bahu. Ammas sana gubbaan armaan gaditti kaaraakterii ajaa'iba qaba. Kanaafis cheers it is with the sal semi-arid strip land dividing the Sahara Desert is African smooth savanna ammas Lake Chadiin kun sits within the Sahel semi-arid tan jennuun tanaafi gartee gammoojjii Saharaa Afrikaa akkasumatti addaan qoodaa'eetiiti humud saavanas bakka jennuun tanaan isaan kana jidduutti argamaa jechuudha. Lafa gartee gammoojjii Saharaatii fi within the Sahel semi-arid stripidhaa fi semi-arid strips of land divided the Saharan desertitti addaan qoodee isaan kana from the humud savanna irraa addaan qoodeeti argamaa jechuudha. Gartee hence it is being affected by the high temperature idha qaba. Maalirraa kan ka'e of the regions which is lead to the varied seasonality evaporation qaba. Akkasumatti temperature guddaa fi hamma bishaanii evaporate godhee gara hurkaatiin firraa gadhiisu guddaa qaba. Maalirraa kan ka'e isaan kun hundi jennee ilaaluu qabna. Lake Chad is a shallow. Lake Chad Lake Chadiin yookaan haroon Chad shallow lakeidha. Hara gubbaarraati. Meetira takkaa fi tuqaa lama gad fagaatti. Lake Chad is feed by three major streamidha qabdi. Komaadug, Yobo akkasumatti Logon kan jennu inde akkasumatti inde Cheeri kan jennuun qabdi. But those are the in danger of having their waters captured by the drainage systems from rivers that flow opposite direction. Lake Chadiin harri Chadtuun it is feed by three qabdi. Afaan lafoota gartee ittiin streamii bishaan gartee isirratti yaa'u kanneen akka Kamuduguu, Yaaboo, Leegoon kan jennuun isaan kana qabdi. Cheeris kan jennuun Logon kan jennuun Azeer but ta'ullee isaan kun dangerous having of the water is their
watariidhaaf yookaan daanjarasii yookaan rakkoo ta'anii dhufan captured waan qabataniif by the drainage system yaa'insa bishaanii waan qabataniif of the rivers that is flow opposite direction waan yaasaniif gartee boolla garagaraatti yaa'aa jechuudha. Kanaaf istiriimiin kun yaa'insi adda addaa kun bishaan kanarratti dhiibbaa qaba leekchaadii irratti. Leekchaadii irratti ammaas katilii jira. Are the most important leaves to horii horsiisan. Riisid chaad of beezinii kanatti hinzi paastoralistii horii horsiiftota jira uummata fulaanii kan jennuunii fi hawusaa agrikaalcharaal uummata hawusaa agrikaalcharaalii qonnacha irratti gaggeessan. Communities of from the western Africa irraa dhufanii that lakes chad slowland keessatti seasonal beezinii leekchaadii keessatti jiraatan jechuudha. General the economic of the people isaanii walumaa galatti leekchaadii irra kan jiru regions is based on primary dha. Economy jalqabaati qonnaa fi fishingiidhaa fi economy jalqabaa jechuun ozoonii fi industiriitti hin ceeneen jechuudha. Substance and the commercials agricultural and animal husbandry dha. Akkasumatti commercialidhaa fi fishingiidhaa fi akkasumatti gartee animal husbandry dha. Those people is based large engaging in the production substance crops gartee adda addatti wantoota adda addaa qotan jechuudha. Such as kanneen akka sorgomiidha production adda addaa in large gartee maize boqqolloo melts and the beans kanneen akka baaqelaa and the vegetables kanneen akkanaa kana godhan. Then also the depends on the forest production irratti hundaan gum arabic kanneen akka gommaa honey kanneen akka deemaa jechuudha. Base waxes and the food firewoods muka ibiddaa kan jennuun kana irratti hundaanii forestry rice bu'aa argatanii jechuudha. Productions of those products oomishni oomishama kun however ta'ullee has been diversely affected by the declines of the forest fidee jira. Maaliif bosona kanarratti dhiibbaa godhanii jiran jechuudha. Declines gadi bu'insa forested area bosona iddoo sanii hammeessee jira. Aggravated by the explosive growth of cattle population is rakkoo godhaa jechuudha. Horiin achitti guddachuunis lafa sanirratti dhiibbaa godhee jira. Kanaaf Lake Chad littles used for navigatabilidhaaf gartee xiqqaadha. Navigatabilidhaaf hin barbaachisu imala dooniitiif siruu there has been interrupted both tarraafi between gartee hogguunii fi gartee also hogguunii fi dabree illee hogguunii fi dooniin deemtu jira jechuudha. Between Bol and DN Jam bakka jennu capital city magaalota gartee Chad jidduu jechuudha. When the volume lakes increase hogguunii fi volume idee as a variety of waterfalls hogguunii fi volume idee inni sun hundeemu jechuudha. Hogguunii fi kaan deema hogguunii fi volume idee inni sun hundeemu. Ta'ullee varieties of watercrafting of used to fishing dooniiwwan gartee qurxummii qabuudhaaf itti fayyadamnu on those lakes including kanneen akka Papyrus Reedidha ichirra ni deemanii jechuudha. Amalli laggeen Afrikaa kana. Probleemiin hoo maali? Problem facing rakkoon bishaan Afrikaa kana mudatuu fi itti fayyadama keenyarra mudatuu fi solutionin nuti qabnu maali kan jiru jechuudha. Problems of facing seasonal fluctuations of volume of rivers is due to yookaan gadi bu'uu fi ol ka'uun bishaanii wantoota kanarratti hundaa'a. Low rainfalls and irrigation irregular rainfall rooba dhaabbataa hin ta'in roobni hogguu xiqqaate fluctuationiin gad bu'a. Roobni hogguu guddate immoo fluctuationiin ol kaa'an taate isaan kun gartee fluctuationii irratti eenyu dhiibbaa godha low rainfalliidhaaf irregular riveridha jechuudha. Excess flow humnaa ol bishaan yaa'uun water sum of rivers gartee riveroonni tokko great swamp existed ni uuma jechuudha. Akka jiraatu godha jechuudha. Laftichi afaan bal'atee faca'ee lafa faawama large areas of suffered from the period of flooding akka uumamuuf lafa bal'aarra yaa'ee large area irratti dhiqama uumuu danda'a. Isaan lamaan kun hundinuu climate variations is change. Climate variation is the main cause of two above problem jechuudha. Above two problemin climate change irraa isaan kun hundinuu roobnis climate change tu dhiibbaa roobni guddachuuf xiqqaachuutis godha. Waa hundaa'u climate change tu isaan kan hundaafuu main cause climate change dha jechuudha. Kanaaf sustainably akka isaan kun itti fufaniif wanti nuti godhuu qabnu solution maali? Water resourcing kun efficient use of water seera gaadhaan fayyadamu recycling waste and water bishaan keessaa xuraawwan adda addaa keessaa guuruu reducing water loss in the irrigation bishaan gartee xiqqeessuudha irrigation itti balleessuurraa jechuudha. Gartee jallisii dhennee bishaan akkumatti karaa feene oofuun sun taane xiqqeessuudha qabna. Storaging water dams and the pond kuufama bakka inni taa'ee keessatti wanta godhu damii itti ijaaruu qabna jechuudha. Kana jechuudha gaa paartiin har'aaf qabanne asumatti dhaabna. Paartii itti aanuun hanga walitti deebinu thank you barattoota kiyya galatoomaa isiniin jaa naaf tura isiniin jaaladha.